Magaalaa Finfinnee naannoo Labuutti waggaa lammaffaan wareegama artiist Haacaaluu Hundeessaa yaadatamee oole. Qophii yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa dheengadda godhame kanarratti walaloo seenessuu fi qophiileen garaagaraa hawaasaan dhiyaatanii jiru. Paarkii Haacaaluu Hundeessaa kondominiyeemii Oromiyaa keessa jiruttis dungoon yaadannoo ibsamee jira. Dargaggootaa fi jiraattota naannoo sanaatu yaadannoo kanarratti hirmaate. Wal fakkaatuun kutaalee magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti dargaggootii fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa guyyaa wareegama Haacaaluu Hundeessaa yaadachaa jiru. Hedduun keessa nafaarsaa maaluma galanni koo kaayoo koo galmaangaa inyaatinaa irbuu koo kaayoo koo galmaangaa inyaatinaa irbuu koo sinitan kennee deeme asriifana keeke dhaloonni itti muddaa indhiisinaa kaayoo koo dhaloonni itti muddaa indhiisinaa kaayoo koo. Goonni du'een galu jiraatu faarsa seenaa anin duune jiraadha onne dhalootaa keessa Oromoo koo imaanaa kaayoo kiyya kaleessa Oromoo koo imaanaa kaayoo kiyya kaleessa. Odeessaa kanaan wal fakkaatuun biyya Kaanaadaa kutaa British Kolombiyaatiif magaalaa guddoo kataate magaalaa Viktooriyaatti waxabajjiin 29 guyyaa Oromoo jedhamuun moggaafame. Waxabajjiin 29 guyyaan wareegama artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa waggaadhaan guyyaa Oromoo jedhamuun akka yaadatamuuf gaaffii dhalattooti Oromoo achi jiraatan dhiyeeffatan bu'uura godhachuudhaan bulchiinsi magaalichaa guyyaa kana guyyaa Oromoo jechuun moggaasee beekamtii kenneefii jira. Dhalattooti Oromoo guyyichi guyyaa Oromoo jedhamee akka moggaafamuuf tattaaffii taasisaa turanis murtoo kanatti gammaduu ibsuun miseensa mana maree magaalaa Viktooriyaa Sharmaarkee Duboo fi kantiibaa Liisaa Helpis labsii kana deeggaran galateeffatanii jiru. Dhalattooti Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan qabsoo Oromoo bifa garaagaraatiin deeggaruu fi ummatichaaf sagalee ta'uun miidhama isaa addunyaatti mul'isuuf hojii tuufiinsaan hojjetaa jiraniin cinatti ambaasaadara uummata isaanii ta'uun ummaticha sadarkaa addunyaatti beeksisuuf hojiileen hojjetaa jiran kan dinqisiifatamu ta'uu namoonni murtoo kanatti gammadan ibsanii jiru. Hojiileen uummata ofiif ambaasaadara ta'uun sadarkaa addunyaatti beeksisuu darbees qabsoo hawaasichaa deeggaruu hawaasichaaf sagalee ta'uun rakkoolee biyya keessatti ummaticha mudataa jiranitti xumura gochuu fuulduraafis jabaatanii akka itti fufuu gaafatanii jiru. Qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa 90 ta'an lakkoofsi herrega baankii isaanii cufamuun gariin immoo akka hidhaman maatiin OMN itti himan. Qonnaan bultoonni kunneen qabiyyeen abboota keenyarraa dhaalle kan keessan miti jechuun nurraa fudhatamaa fi hidhamaa jirraa jedhu. Gochaa kana duuba finxaaliyyiin Amaaraa caasaa mootummaa maadheeffatantu jiru jedhu qonnaan bultoonni kunneen dabalatee oduu taane dhiyaata. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa yeroo waggaa tokko hin caalle keessa kutaa magaalaa 11ffaa ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee labse. Lafti kun lafa Oromoonni irra jiraatantu seeraan ala magaalaan itti babal'achuun godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa citee kutaa magaalaa 11ffaa jedhamee Finfinneetti dabalame jedhamee kumatama. Daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee otoo hin sararamin jira haga ammaa. Waggoota sadii as babal'ina magaalaatiin lafti Oromoo naannawaa magaalichaa daran saamamaa jira. Amma immoo lafoota gara magaalaa Finfinneetti daangeffamanirraa hojii Oromoo kaasutu humnoota finxaaleyyii Amaaraa caasaa mootummaa maadheeffataniin raawwatamaa jira jedhu qonnaan bultoonni Oromoo. Lafti almasaa ta'ee sini laallatu keetii miti namatamoo kaartichoo gaafa fudhatamu waan akka hin taane fudhatame nama isa inni laallannee fudhatteera. Fakkeenyaaf amma namni tokko fira ofirratti ibsatee jira. Maatii qaba. Maatii sanii yookaan mana ijaaree fi goratti baatee wanna seeraa wanna fakkaatu firmatti wanna jiraata. Isumaa fudhata. Fila kanaafuu isumaan hoggaa fudhatee fi namni sun immoo deebitee isuma jedhame. Kan biraanidha. Kan biraan tuqamu isuma deemeetis dubbachuu hin danda'u. Dubbachuus waan akkasii hin qabu. Deemee dhiibee bakka poolitikaal keessa influensii godhee manaamana waan akkanaa kana sina cammeeku dhiibbaan akkanaa kun jira. Dartama lafutti kan mataa ta'e yookaan lafaatti fayyadamu ooti fayyadame immoo dhiibbaa akkanaa kana fidanii haalli jiru amma kan kaawunsiin ijoollee baay'eetu nama baay'eetu. Qonnaan bultooti Oromoo kutaa magaalaa Lammii Kuraa rakkoo kanaaf saaxilaman akka OMN itti himanitti qaamolee lama gidduutti dararamaa jiru. Qaamni tokko qaama Finfinneen ka Oromoo miti jedhuu fi
mootummaa deeffatee jiru yoo ta'u qaamni lammaffaan immoo daldaltoota lafaa kanneen qabiyyee qonnaan bultootaa gurgurachuu fi saamuu aadeeffatan ta'uu himatu qonnaan bultoonni. Torban kana keessa ajaja poolisii federaalaa irraa dhufe jedhuun qonnaan bultoonni hedduun mana jireenyaa isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiraachuu kaiman maddeen OMN lakkoofsi herrega baankii isaaniis cufamuun maallaqa akka hin sochoofne taasifamanii jiru. Qaamoleen Finfinneen ka Oromoo miti jechuun dhaadatan kunneen yeroo adda addaatti gara isaanii dhaquudhaan isin waan Oromoo taataniif lafa Finfinnee irratti ilaalchisiniif godhamu hin jiru akka jedhaniin himatu. Lafa biraa deemee fudhan nama maallaqa nama biraa deemee fudhan. Amma lafa gadi irratti ugaa deemtee dubbadde maaltu jira jedhama. Jallaala jedhamta beektaa. Jallaala jedhama. Reewoos nooma keenya hidhamus nooma keenya. Yaa'u naannoo kanaan lafa qabu Oromoo dabalee sabni biraa jechaa dhufe lafa jira. Waxabajjii 10 bara 2020 kaasee ammoo otoo ijaan laalluu saamamaa jirraa jedhu. Mana kaartaa fi pilaanii qabu ugguruu fi lakkoofsa herrega baankii kadhalattoota Oromoo naannichaa qofaatti foo'uudhaan cufsiisuun baratamaa waan dhufee jedhu maatiin OMN dubbise. Namoota hidhaman keessaa muraasa mirga wabiin hiikuun duratti qaamoleen mootummaa keessa jiran maatii waliin erga haasaanii booda maallaqa guddaa irraa fudhachuun akka hiikaman taasisaa jiru jedhu. Rakkoo sirna durii jalatti abboota keenya mudatetu ammas irra deebiin nu mudachaa jira jechuun dhiibbaan karaa siyaasaa fi dinagdeetiin nurratti raawwatamaa jiru Oromoo ta'uu keenya qofaaf nurra gahaa jira jedhan. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessatti hagaammaatti qonnaan bultoota 90tu lakkoofsi herrega baankii isaanii cufamee jira. Hedduun ammoo hidhamanii jiru. Gama biraatiin hoogganoota mootummaa keessaa namni odeeffannoo nuuf kennanii maqaan isaanii akka dhaamu hin feene humnoonni finxaaliyyii Amaaraa caasaa mootummaa guutanii jiran caasaa kanatti dhimma bahaa jiru jedhan. Koomishinii farra malaamaltummaa federaalaa keessas caasaa qabanitti fayyadamuudhaan caasaan jiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa nam'ee jiru walubannaadhaan hojii Oromoo magaalattii keessaa balleessuu irratti fuulleeffatanii hojjetaa akka jiran dubbatan. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa kunneen kutaalee magaalattii Oromoo itti heddummatu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu eeranii wanti qonnaan bultoota Lammii Kuraa irratti ta'es kanuma jedhan. Finxaaleeyyiin Amaaraa caasaa mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee guutuutti dhuunfataa akka jiran qondaalli mootummaa kun eeranii rakkoon kun furmaata saffisaa hin argatu taanaan badii guddaa fiduuf deemaa jedhan. Mootummaan waraanaa konkolaataa hedduun fe'ee lixa Oromiyaatti ergaa jiraachuun himamee jira. Jiraattonni OMN'if yaada kennan har'a qofa ganamarraa kaasee waraanni konkolaataa taataa 40 caalaan fe'amee magaalaa Amboo qaxxaamuree Gudar keessa darbuu himanii jiranii Guyyoo Waariyoo gabaasa dabalataa qaba. Hello naga jirtu akkam jirtu Guyyoo Waariyoo jedhama jiraata magaalaa Amboo ta'uu hanke beekaa mee konkolaataan baay'ee lixa Oromiyaatti humna waraanaa faaya bobbaa jiraachuu odeeffannoo nu dhaqqabe maal argitan isan jiraattoti lafa? Ayyee sirriidha waraanni raayyaa ittisa biyyaadhaa gara sa'aataa 40 ol ni ta'u xiqqaate meeshaa gurguddaa waliinidha. Numaa torban kana as waraanni gadi buuramuu erga jalqabee turee jira. Inni irraa addatti baay'eedha. Kaleessumarraa eegalee magaalaan Amboo waraanaan raafamaa jirti jechuun raayyaan ittisa biyyaa magaalaa qabatee jira kayyoon. Konkolaataan kun magaalaa Amboo keessas buufat godhatmoo faamee gara lixa Oromiyaa callaa darba ture? Har'a ganamaan gara sa'aataa 40 meeshaalee gurguddaa namni illee argee ijaan hin beekne kan gadi guuramaa jiran amma magaalaa keessa darbanii jiru yoo xiqqaate Gudar qaqqabu jedhamee yaadama. Har'a konkolaataan 40 lixa Oromiyaatti deema jiraachuu natti himuu jirta. Konkolaataa kun konkolaataa akkami? Taataatiin makiinaa taataatiinidha. Meeshaalee gurguddaan immoo makiinaa waraaniidhaan fe'amee faana deema. Achiin dur konkolaatoti baay'ina gana qabu duraan lixa Oromiyaa deema turan. Kanarraa tilmaama ani kan dubbate malee lakkoofsi 40 ol ta'uu ni danda'a. Okay, magaalaa Amboo keessas waraanni buufatee jira jechuu. Erga kaleessaatti waraanni buufatee jira. Har'a gar tokko darbanii akka kaleessaa baay'inaan hin jiru. Okay, magaalaa Amboo keessa waleega turanii. Magaalaa Amboo keessatti kaleessaadha. Harki caalu kaleessa dhufanii magaalaa keessatti qubatanii kaleessa garganamaa fakkiin taataa 40 kan ta'u Finfinneerraa inni fakkaata kan dhufe kallattiidhaan walitti dabalamanii darbanii amma naannoo Gudar qaqqabu jedhamee yaadama. Okay, naannoo guuta odeeffannoo achi qabdaniin garam deemaa jedha waan odeeffattan qabdu waan dhageettan qabdu. Angatte egaa odeeffannoo nuyi qabnu hin jiru egaa akkuma hubannaa keenyatti egaa garuu lixa Oromiyaatti kan imalaa jiran egaa. Waraanni kunini raayyaattis biyya uffata raayyaattis biyya qofa uffatammoo uffata poolisii idilee naannolee biraa sun qabu. Uffata raayyaattis biyyaati egaa kan uffatamu egaa uffata malee egaa keessoon isaa hin beekamu qaama biraa ta'uu danda'a. Uffanni isaan uffatan garuu uffata raayyaattis biyyaatidha. Oduu wal fakkaatuun mootummaan bilisiginnaa yaa'ii torban darbe keessa taa'een waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf osoo hin taane balleessuu qofatu fala murtoo jedhurra gahuu beeksisee jira. Murtoo kana hordofee waraana Oromiyaa irratti labsame irratti hirmaachuuf humni waraanaa naannolee fi kan federaalaa kallattii garaagaraatiin gara Oromiyaatti bobbaafamaa jira.
Waraanni naannoo Amaaraa kallattii Bureetiin gara lixaatti kallattii Sandaafaatiin ammoo gara Salaaleetti bobbaafamaa jiraachuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa arganneen mul'isa. Yuun Ingidaarraa dhageessu. Koreen giddu galeessaa fi koreen hojii raawwachiiftuu bilisiginnaa yaa'ii torban darbe keessa ta'aniin rakkoon Tigraay mariin akka furamu lolli Oromiyaa ammoo akka itti fufu murteeffatanii ba'an. Rakkoolee waraanni qaqqabsiisuu hir'isuuf humna guutuun gara misoomaatti fuulleffachuuf haalota siyaasaa fooyyessuu fi marii biyyoolessaaf haala mijeessuuf rakkoo TPLF waliin jiru mariin furachuutu fala ta'aa kan jedhe bilisiginnaan waraana bilisummaa Oromoo waliin garuu tasumaa mariin akka hin barbaachifne humna kana waliin taa'anii mari'achuu osoo hin taane balleessuun qofti fala akka ta'u murteeffatee bahuu ibseera. አሁንም ማዕከላዊ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ ያስቀመጠው አቅጣጫ ሸኔን ከመፋለም እና ከማጥፋት ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ አቅጣጫ አስቀምጧል። ስለዚህ ይሄን መላ ኢትዮጵያውያን ይሄን ተግባር መደገፍ ነው ያለብን። የአማራ ክልልም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ክልሎችም ይሄን ከሚፋለሙ ወገኖች ጎን በመሆን በጋራ ነው መፋለም ያለብን። የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ በተባበረ ክንድ ይሄንን ጉዳይ መቀልበስ ላይ ጠንክረን አብረን ተጋግዘን መስራት አለብን። ሙርቶ ከናፍ አሌላን ጎዲና ወለጋ ሊጣና ግንቢ ገንደ ቶሌት ደለቶታ አማራ ረት raawwatame jedhame akka sababaatti dhihaateera. Murtoo kana bu'uura godhachuun qaamni Oromiyaan bulcha jedhu bilisiginnaan Oromiyaa bilisiginnaa Amaaraa waliin ta'uun diina waloo balleessinaa maqaa jedhuun Oromiyaa irratti bifa haaraan waraana labsaniiru. Waraana labsame kana irratti hirmaachuuf ammoo humni waraana naannolees gara Oromiyaatti kan bobbaafamu ta'uun ibsamee ture. Bu'uuruma kanaan yeroo ammaa waraanni naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun dhagahameera. Waraanni lakkoofsaan guddaan yeroo ammaa kallattii lamaan naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti bobbaafamaa jira jedhu maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. kallattii Bureen gara lixa Oromiyaatti kallattii Sandaafaan ammoo gara Salaaleetti bobbaafamaa jiraachuu isaanii odeeffannoon OMN qaqqabe ni mul'isa. Waraanni karoora Abiy Ahmed fi qondaalota waraanaa isaatiin akkasumas Afeerraa Shimallis Abdiisaa fi bilisiginnaa Oromiyaatiin naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru kun lakkoofsaan guddaa ta'uu fi konkolaattota dhibbootaan lakkaa'amanitti kan fe'aman ta'uu himu namoonni argine jedhan. Waraanni mootummaa federaalaa Affaarii fi iddoowwan biroo keessa buufatee tures bakka ture buqqa'ee gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuutu himama. Bobbiin waraana mootummaa kun gara lixaa fi giddu gala Oromiyaatti ta'us himu. Humni waraanaa bifa haaraan gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru kun dararaa uummata irratti raawwatamu hammeessuurraan kan hafe bu'aan argamsiisu hin jiraatuun yaada qaamoleen garaagaraa akka yaaddootti kaasaa jiraniin kunis gam tokkoon opereeshiniiwwan kanaan dura labsaman uummata nagaa irratti kan fuulleffatan ta'uun gama biraan ammoo humni naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti bobbaafamu waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane uummatichumayyuu ija diinummaan kan ilaalu ta'uu wal qabateeti jedhu. Humni naannoo Amaaraatii bobbaafamu godinaalee Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa fi iddoowwan birootti kanaan dura badiisa hamaa ilaalcha diinummaa bu'uura godhatee uummata irratti raawwataa turuun waan yaadatamudha. Naannoleen Afeerraa bilisiginnaa Oromiyaatiin waraana isaanii gara Oromiyaatti akka bobbaasan taasifamuun rakkoo duraan ture kan hammeessuu irra darbee gara walitti bu'iinsa uummataa qabsiisuutti yoo cehu malaan dhimma akka yaaddootti ka'aa jiru isa kan biraati. Haa ta'u malee walitti bu'iinsi uummataas ta'e dhumaatiin lammiilee nagaa mootummaa bilisiginnaa waan yaachisu hin fakkaatu. Taateewwan gama kanaan irra deddeebiin mudatan keessattis qooda adda durummaa kan qabu mootummaa fi qaamolee mootummaan bobbaasu ta'uun waan ifa jirudha. Bilisiginnaan TPLF waliin mari'atee rakkoo Tigraayin mariin furachuuf murtoo irra gahuu beeksise kun waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'atee rakkoo Oromiyaatti xumura gochuuf fuulduraafis karoora kan hin qabne ta'uu ibsaa jira. Ministeerri Deetaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Kabbadaa Deessisaa tibbana wayita ejjennoo mootummaa isaanii VOA irratti ibsanittis kanuma mirkaneessan. Naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana urarraa wayyaan irraa adda baafnee ilaallu ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha. Kun addatti waan lakkoofsa fi maqaadhaan afaan garaagaraa dubbachuudhaan kan hafe tokko waliin socho'u kana duras waliin hojjenna jedhaniiti yeroo garaagaraatti ibsa baasaniiru. Uumamni isaanis cila wayyaanee faana wal qabata waan ta'eef kanarraa gargar baasanii laaluun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin nuti mariitti karra cufannee hin beeknu jechuu irratti argama. Adeemsi mootummaan rakkoo Tigraayin mariin furachuuf murteessaa Oromiyaa dirree lolaa godhee cufuuf deemu kun rakkoo walxaxaa biyyattiin keessa jirtuuf furmaanni argamsiisu akka hin jirre jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi hayyoonni sabichaa irra deddeebiin hubachiisaa turuun waan yaadatamudha.
Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo gandoota baadiyyaatti humna addaa naannoo Amaaraa bobbaafamaa jiraachuun dhagahame. Duulli humnoota Amaaraa daboo hammachuun Oromiyaa irratti banamaa jiru uummata Oromoo Walloo irratti akka xiyyeeffatu odeeffannoowwan bahaa jiran mul'isu. Jiraattonni naannichaa OMN'f yaada kennan humnooti addaa naannoo Amaaraa naannoo magaalaa Baatee ganda warra Waayyuutti tibban haleellaa raawwachuu himanii jiru. Haleellaa kanaan namooti nagaa lama wareegamanii jiru. Lamaan keessaa takka dubartiidha. Aanaalee Dawwee Harawaa fi Jillee Dhummuugaa naannoo magaalaa Sanbateettis irra deddeebiin gareen faannoo fi liyyuu hayilii Amaaraa dhukaasa banaa jiru. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa dhumaatii Wallagga Lixaa aanaa Gimbii bakka Tolee jedhamutti raawwatame jedhamee fi qaamni tokkollee itti gaafatama hin fudhatin akkasumas qabatamummaan isaa hin mirkanaa'in ka'umsa godhachuudhaan haaloo ba'uu qabna jechuun dhaadachaa turanii jiru. Duula pireezidantonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa waraana waloon labsan hordofe haalli godinicha keessa jiru akkuma Oromiyaa keessaa yaaddessaa akka ta'e odeeffannee jirra. Uummanni godinichaa magaalaa fi baadiyyaa jiru dammaqinaan naannoo ofii akka eeguu fi yeroo haleellaa waliif dirmachuu akka qabu jiraattonni dhaamanii jiru. Pireezidantii mana murtii waliigalaa federaalaa Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi ministeerri muummee Abiyyi Ahmed manni murtii poolisii fi abbootiin alangaa hattuudha jechuu isaanii sirrii miti jedhan. Aadde Ma'aazaan yaada miidiyaaf kennaniin ministeerri muummee qorannoo tokko malee jumlaadhaan farrajuun dogoggoraa jedhan. Jechi ministeera muummee abbootii seeraa akka mufachiises dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed tibba dabre paarlaamaa gubbaattidha dubbii kana akka dubbatanii Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. ሲሪየስ ሪፎርም ያስፈልጋል ፍርድ ቤት ላይ ይሄ ምክር ቤቱ እየመራ መፈጸም አለበት ያይ ኢድሌ ኩዳን ይሰደፈ በሮጂ ቶኮ ፈረጂ ወጠበጂ ኸ ፓርላማ ቀንጥ ብልጽግናቲፍ ዴቢ ኸን አብይ አህመድ ራኮለ በኢትዮጵያ ኸሰ ደሙ ጅርቶፍ ቃሞለ ለቆፈዶን ታነ ጫሳለ ሞቱማ ቶክቶኩ ቢትቀቡኒ መቻቶር ኢንሳን ኸሰ ቶኩ ዋጅራለ ሐቃዮታን ማሙርቲቲፍ አቦቲ ሴራ ከጀቹን ፓርላማ ረት አባሩን ሰኾሚ ኻፍተቶር ሌብነትን በይመለከት ቀደም ነካክቼዋለሁ በውስጣችን እየሞከር ነው ዋናው ችግር ግን ሌብነት አንደኛ ዳኞች ናቸው ሌቦች አቱማ ከላል ዮቴ አቱ ተኮፋና ቦቲ ሴራ ዮኪን ዳኞታ of keessatti ilaaluuf yaalii goonee jira. Waan jijjiiramni kun karaa tafu itti fakkaachatuma qoosaa jiru. Mana murtii keessatti jijjiirama bal'aatu barbaachisa. Manni marii kun gochaa kana xumuruu qaba. Hattuu lammaffaan abbaa alangaati. Hanga falmuu qabnuuf falmaa hin jiru. Kun dhimma keenya waan ta'eef ni sirreessina. Hattuu sadaffaan poolisii. ሶስተኛው ሌባ ፖሊስ ነው. Haasaw muummichi ministeera kan hordofee abbootiin seera naannoo Amaaraa quufdhab qabda karaa xalayaatiin baaftee obsaad. Warri kaaniin dubbatin malee karaa gargaraatiin waya keessa gungumaa turu qofa don taane maqaa isaanii dhoffachuun aarii qaban Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti maa turan dhimmum kanaa wal qabsiise miidiyaa EBS jedhamirra deebii kennit pirezidaantiin murtii waliigal federaala Ma'aazaa Ashannaa fi haasawi Abiy Ahmad Ali kun qaamolee hawaasa biraan mormii kaasuun isa sirrii jed yeroo akka rakkoo malaamaltummaa ta'a biyyittii waajjirri isaanii matkuna kimmuu danneef qorannoo gargara tolchine sakattaa turkajetu dureen dhaddachi Itoophiyaatu abbootii seera murtii keessa harki 90 qulqullu ta'u afaan guute dubbat jechuun ragabaati. መንዳልሽው በጣም ቅሬታ ተሰምቷቸዋል ዳኞች እንግዲህ ዳኛ ሲባል ከፌደራል yommuu fudhan waggoottan sadan darbanitti tajaajila isaanii ilaalchisuun sarvee qaama walabaa USAID jedhamuun hojjechiisne turre. waliin waan hojjennuuf akka ragaa qorannoo sunitti persentiin 70 manni murtii walaba akka tureef tajaajila kennatti gammachuu qabaachuu nutti himanture. Qorannoon dabalataan barbaachisa taanaan godhuun ni danda'ama. Garuu walitti qabanii jumlaan farrajuun sirrii miti. Hanqinni naamusaatiif rakkoon attummaan jirtu jechuu baadhuus abbootiin seera ha'aal jajjaba keessatti amanamummaan uummata tajaajilan baay'ee jira jedhe. Hataa tuuti immoo qorannoo tokko malee Abiy Ahmad murtii jumlaan farrajuun isa sirrii akka hin taane dhimmi kun abbootii seera murtii hedduullee dheekkamsiisuu qabaachuu beeksif. አፌ ሞልቼ አንድ የምናገረው 90% የሚሆነው ዳኛ Shakkii tokko malee kan an afaan guutee dubbachuu danda'u abbootiin seeraa keenya harka dhibba keessaa persentiin 90 ogummaa isaaniitiin amanamoo ta'uu nan beeka. Haala rakkisaa keessa ta'anii hojjetu. Abbootiin seeraa federaalaa an haasofsiise nyaata bilcheessaa galmee qoranna jedhu. Mana murtii biyya kanaaf hiikaa jabduu qabu. Kanaaf haasofni muummee ministeeraa falmii kaasuun isaa nan ajaa'ibne. በዛ ደረጃ ነው የሚሰጠው። ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ። እንደ ዳኝነት ልፋት ያለበት መስሪያ ቤት የለም።
Odeessa keenya xumuraatiin gaanfa Afrikaatti taanaa ergamaa addaa Ameerikaa ta'uun tajaajila akka turan Paayitan Kiinoof fedhaan aangoo gadhiisuu isaanii maddeen amanamoon natti himanii jiru jedha BBC'n. Paayitan bara darbee erga Ameerikaan gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa muuduu jalqabdee kaasee taanaa ergamaa addaa ta'anii tajaajilaa turan. Paayitan Kiinoof dabalatee ji'oota 7 qofa keessatti dippiloomaatonni Ameerikaa ergamaa addaa baha Afrikaa 3 aangoo gadhiisanii jiru. Paayitan ittaanaa ergamaa addaa ta'anii tajaajiluun cinatti ji'a 3 dura yeroo ergamaan addaa David Satterfield aangoo isaanii irraa ka'anii turan yeroodhaaf bakka isaanii bu'uun hojjechaa turan. Paayitan Kiinoof itti gaafatamummaa ergama addaarraa qofa osoo hin taane hojii mootummaas akka gadhiisan maddii dhimma kanatti dhiyoo ta'e mirkaneessee jira. Haa ta'u malee namni kun sababa hojii gadhiisaniif isaanis ta'e madda biroorraa wanti adda bahee hin jiru jedha BBC'n.